Itoophiyaa fi Soomaaliyaan Tarkiitti wal ga'anii erga mari'ataniin booda muddama gidduu isaanii jiru karaa nagaan akka furan ibsan. Mariin marsaa lammataafis beellama qabataniiru. Galaanaa Bilaay gabaasa dabalataa qaba. Ministeera dhimma alaa Itoophiyaa Ambaasaddar Taayyaa Asqasillaasee fi Ministeerri dhimma alaa Soomaaliyaa Ahmad Faqii dhibdee waliigaltee ulaa galaanaa Itoophiyaan Somaalilaand waliin mallatteessitee turteen dhalate furuuf wiixata kaleessaa jaarsummaa Tarkiin Ankaaraatti mari'achaa turanii wal hubannaan xumuraniiru. Biyyoonni lamaan muddama isaan gidduu jiru karaa nagaan furuuf fedhii akka qabanii fi waliigaluu ka beeksisan ibsa Itoophiyaa Somaaliyaaf Tarkii waliin ta'uun kennaniini. Ibsi waloo kun akka agarsiisutti marii kana kamijeesse ministeera dhimma alaa Tarkii kataan Hakaan Fidaan yoo ta'an bakka bu'oonni Itoophiyaa fi Soomaaliyaa qaamaan wal arganii ifatti mari'ataniiru. Itoophiyaa fi Soomaaliyaan muddama keessa kaseenan Itoophiyaan Somaalilaand wajjin dhimma itti fayyadama ulaa galaanaa irratti waliigaltee wal hubannoo mallatteessuu isheeti. Somaalilaand akka qaama isheetti ka ilaaltu Soomaaliyaan Itoophiyaan walabummaa birmadummaa daangaa koo sarbitee jechuun tarkaanfiiwwan dippiloomasii garaagaraa fudhattee turte. Biyyoota lamaan gidduutti muddamni erga uumame ji'a ja'a booda biyyoonni lamaan kun muddama kana hambisuuf ifatti wal arganii mari'achuun isaanii kun kan jalqabaati. Marii kana irratti biyyootni lameen haala lamaaniinuu walii galchuu danda'uun rakkoo uumame furuuf waliigaluu isaanii ministeerri haajaa alaa Itoophiyaa ibsa baaseen beeksiseera. Marii marsaa lammataafis akka lakkoofsa Itoophiyaa hagayya 21 bara 2016tti Ankaaraatti deebi'anii akka wal argan falli kaa'amus rakkoo jiru furuu fi naannichaaf haala tasgabbii kennuun akka ta'u ministeerichi ibseera. Ibsa biyyoonni sadan waliin ta'uun baasan irratti Itoophiyaa fi Soomaaliyaan muddama isaan gidduu jiru kana karaa nagaa fi karaa fudhatama qabuun furuuf waliigalanis karaan fudhatama qabu kam akka ta'eefatti wanti jedhamee hin jiru. Itoophiyaa fi Soomaaliyaan dhibdee isaanii akka furan Turkiitti mariin akka taasifamu erga ibsame booda Somaalilaand bakka bu'aa Turkii ofitti waamtee waliin mari'atteetti. Ministeerri dhimma alaa Somaalilaand Dr. Liisaa Kaayidiitu qoonsilaa Turkii Hargeessaa jiran waamuun kan mari'atan. Dhimmi mariis waan adeemaa jiru irratti akka ta'e eerame. Ministeerri dhimma alaa Somaalilaand ibsa baaseen Somaalilaand yaaddoo ishee ibsiteetti jedheera. Mariin kun akka taasifame qoonsilaan Tarkiis ibseera. Ministeera boba'aa fi qabeenya albuudaa Somaalilaand kataan Mukraataar Ibrahim kanaan dura BBC Somaaleetiif ibsa kennaniin Itoophiyaan waliigaltee Somaalilaand waliin taasifte kan haqxu yoo ta'e Itoophiyaa fi Soomaaliyaan dhimmoota lamaan isaanii fayyadamoo taasisan irratti mari'achuu eegaluu akka malan himanii ture. Ministeerri dhimma alaa Soomaaliyaa gama isaan mariin Ankaaraatti godhamu walabummaa tokkummaa daangaa mootummaa federaalaa Soomaaliyaa Keeniyaatti mormiin diddaa gibiraa torban darbe hanga paarlaamaa biyyattii to'achuutti ga'e pirezidaanti Wiiliyaam Ruutoon hin mallatteessu akka jedhan dirqisiisus har'as biyyattii magaalota adda addaa keessatti gaggeeffamaa oole. Poolisiin mormitootatti haara ija gubu darbachaa oole. Aslii galgaloo dhimma kana hordofaati kan turte Keeniyaan akka moolte jedhee Aslii gaafadheen ture. Galatoomii hirphaa akkuma torbee lamaan darbanii hiriirri gaggeeffamaa ture. Bakki hiriirri akka malee tammaatarraa naannoo Mombaasaatti. Mombaasaa namoonni karra rukutamanis jiru. Konkolaataan gubatanii bakki daldala saamamee. Naayiroobii keessallee akkasuma Naakuruulee hiriirri gaggeeffamaa ture. Kajiyaadoo, Migoorii, Lolongo kan jedhamtuuf Rongo jedhamtuutti gaggeeffamaa ture. Pirezidaanti Ruutoon wixinee seeraa taaksii dabaluu ilaallatu torban darbe keessa mallatteessuu jedhanii turani. Maaliif mormiin kun deebi'ee ka'e amma? Dhugumaa hin mallatteessuu jedhee ture garuu namoonni amantii irra hin qaban. Mormiin amantaan kan inni itti deebi'e Ruutoon aangoo gadhiisuu qabaa, mootummaan isa cabuu qabaa kan jedhutu uummanni mormii isaanii kaasanii. Ruutolleen gaafa wixinee seeraa kan hin mallatteessuu jedhee waan hedduu waan tagale. Fakkeenyaaf baasii mootummaa hin hir'isaa jedhe. Har'a immoo ganam kan gaaf kaanu ministeerota kaabineetaa keessa jiran, miseensota paarlaamaa, gaabanoota fi kanneen ganda bulchanillee hundaaf miinda dabalamaa jedhamee erga baafame. Kaaniin immoo barsiisonni miinda hin argatan. Kan miinda hin arganne hojii kan irra kaasanii hojii akka qaban isaanillee ibsaa turanii kanneen kanaatti uummata aarse. Wanti bira kan uummata aarsee kan mormii gamma itti fufee fi Ruutoonii wixinee seera kana haaquu yookiin hin mallatteessuu jedhu malee Kinichi haqamuuf dhibaachuu isaa namni hagammoo hin beeku. Akka miseensonni paarlaamaa deebisanii mallatteessinee irratti mari'annee
feetti isaa odhamee beekisu. Kaaniin ammoo gada haasa'ee keenya geggeessuuf yookiin mootummaa kan geggeessuuf shilingii tiriliyoona tokko na barbaachisaa jedhe. Suniin doolaa Ameerikaa biliyoona 7.6. Maallaqa guddaa. Kan uummanni maallaqa akka malee guddaa liqee kan fudhachuun maal jechuu namni liqee kan kaffalu kan gana deebisee baasuu uumatum kana baajetti isaa itti dabalaa waan hin barbaachisneef kaffalaa. Mootummaa isa fakkeenyaa fi ofiisii isaa yookiin waajjirri isaatu maallaqa hedduu fayyadamu. Waajjirri isaa malee waajjirri haadhiman isaa jira. Waajjirri haadhiman isaa malee ka itaana pirezidentii haadhiman isaalleen haadhiman itaana pirezidentiin baajetii qabdi. Baajetiin kun cuftinuu kan hin barbaachisne jedhanii uummanni aarii isaanii dhageessisaa jiru. Kan inni Ruutoon waan hedduu gaafatamee dhiyeen kana miidiyaa irraatti namoota duwwaan irraa inni gadi hin argisiisne poolisoonni nama jeesuuf gaabbiin qabu waan inni lubbuun uummata darbuuniti jedhanii kanaan aariin ka'e. Hiriirri kun yeroo akkas deddeebi'ee uumamu dhiibbaa dinagdee qabaachuun isaa ni beekama. Miidhaan lubbuu namaarra akkasumas immoo qabeenya irra ga'e akkamittiin ibsama hiriira kanaan? Hiriira kanaan namoota hedduutu lubbuu dhabee kan ammaatti mirkanaa'ee namoonni lubbuu dhaban 30 olii kan miidhaman hospitaal garaagaraa keenya keessa jiran hedduu. Akkasumas namoonni butamanii dhagammaa hin argaminillee jiru. Namoonni hidhaman hedduutu jira. Qabeenyi kabadee gadi dhiyaatu. Fakkeenyaaf Naayiroobii qof keessatti warri daldala yookiin hawaasni daldala Naayiroobii hagammaatti qabeenyi isaanii kan hatame biliyoona 3 ol ta'uu ibsan. Hiriira har'a gaggeeffamaa ture kana ilaalchisee bulchiinsi Ruutoo waan ibse qaba waan jedhe qaba. Mootummaan waan eegbeeta gaaf qaraa kan mormiin kun jalqabee dargaggootaan eegalame dargaggoonni ammoo karaa nagaan mormi isaanii dhageessisaa turanii ergasii mormichi saamtotaaf butamee jedhu Ruutoon namoonni mootummaa isaa gargalchuu barbaadan namoonni jeequmsa kaasuu barbaadan ijoollee sana harka fuudhanii gochubala geeggisaa jiranii raawwachaa jiranii jedhee innillee himannaa isaa dhiyeessee akkasuma namoonni hedduuleen harkarumaasaa turan. Fakkeenyaaf bakkan tureetti warri namoota mormii dhageessisaa waliin turan sun hattoota warra mormii dhageessisan jechuu hin dandeenyu. Suuqii wayii seenanii cabsanii miiguurratanii namni cufti sodaachaa turu warri kun cabsee mannuu seenaa jedhanii namoonni hedduun yaaddaa turan anuyyuu yaaddaa ture. Mormiin kun karaa gaariin eegalee ammoo daandiirraa gore. Mormiin kun kana booda ni dhaabbata jettee yaaddamoo akkamitti fufa? Dhaabbachuu danda'a. Kanaafuu kamisa waan ta'uu natti hin fakkaatu. Naayiroobii keessatti suuqiiwwan saamamu hordofee bakki daldala hedduun saamamu hordofee har'a daldaltoonni magaalaa Naayiroobii daldalli isaanii saamichirraa eeguu fi namoota qacaruu dirqamanii akkuma kaase kalee warri hawaasni daldala Naayiroobii sababa macaa'insaa fi saamicha mormii torbaan dabree raawwatameen shilingii biliyoona 3 ol dhabuu himanii har'a immoo akkuma suni saamtonni mormii kan fayyadamanii manneen bilbila, manneen uffata, manneen kophee, buufata bobaa fi kanneen biroo saamaa turanii haa ta'u malee mormitoonni karaa nagaa falmii isaanii dhageessisaa turan garii hattoota to'annoo jala oolchuun poolisiitti dabarsaa turan. Hedduu reebaa turan namoota garii kan isaan mormitoota uffachanii isaan keessa seenanii waa hataa turan mormitoonni qabanii reebanii poolisii dabarsan. Aslii galgaloo odeeffannoo haala wayitaawaa Keeniyaa keessatti mormii gaggeeffamaa jiruun yaada nu kaafteef guddaa galatoome. Galatoome. Dhaabbanni oomisha warqee Midrook komii faalama naannoo irratti ka'aa ture eegumsa naannoon beekamtii argate. Har'a akka lakkoofsa Itoophiyaa waxabajjii 25 bara 2016 Midrook Gold dhaabbata madaallii wal simsiisaa Itoophiyaa irraa waraqaa ragaa eegumsa naannoo irratti xiyyeeffatee fi sirna hooggansa naannoo jedhamu argachuusaa Daayirektarri ittaanaan damee opereeshinii dhaabbatichaa obbo Abel Ambarbir himanii jiru. በሲስተም ሰርቲፊኬሽን ዛሬ ለሜድሮክ ጎልድ ማይኒንግ ይሰጥ ነው። har'a damee ሲስተም ሰርቲፊኬሽኒin Medrock Gold Miningiif beekamtii kennineerra. Sirna to'annoo naannootiin beekamtii waraqaa ragaa ISO 1401 bara 2015 kan jedhu hojmaatni idil addunyaa jira. Beekamtii kana Medrockiif yoo kenninu ISO 1401 irratti sirnoota guutamuu qaban mara Medrock Gold Mining guutummaatti hojiirra oolchuusaa hojii mirkaneessuu hojjenneerra. Lammaffaa irratti dirqamoota seeraa gama mootummaan kennaman kanneen dhabamsiisa balfa wajjin walqabatan ta'uu danda'a. Oomishaalee akka galteetti fayyadaman ta'uu danda'a. Kan ga'umsa hojjetaa wajjin walqabatu ta'uu danda'a. Waliigalteewwan biyyi keenya kunuunsa naannoo wajjin walqabatee mallatteessitee jirtus guutamuu isaanii ilaallee kanatti dabalataan ammoo argannoowwan odiitiin argaman irratti sirreeffama akka godhameera. Dabalataan ammoo sirna bulchiinsa naannoo kan ofii qaban irratti laaboraatooriin wanti qorataa jiran maal akka ta'e sakattaanee mirkaneessineerra. Madaallii wal simsiisaaf bakka adda addaarraa saamuda fudhannee
hojii mirkaneessuus hojjenneerra. Hojii gaggeessaa olaanaan gara investimentii Meedrook ta'an obbo Jamaal Ahmad dhaabbanni isaanii himata kaayyoo siyaasaa qabu fa'iin himatamaa turuudha himan. Beekamtii kana argachuutis gammaduu dubbatan. ዓለም አቀፍ ደረጃዎችን ጠብቆ ቢሰራም አካባቢው sadarkaa idil-addunyaa eeggatee hojjetus naannichi faalama naannoof akka malee kan saaxilame waan ta'eef dhaabbileen dhuunfaa fi mootummaas warqee qulqulleessuuf meerkurii waan fayyadamaniif rakkoo naannoo irra ga'uuf gaafatamaa godhamaa tureera. Yeroo tokko tokkos dhiibbaa siyaasaa uumuudhaaf ragaaleen sobaa dhiyaachaa hojiinsaa hanga dhaabatutti ga'eera. Haa ta'u malee Meedrook ogeeyyii Yuunivarsiitii Finfinnee qacaree mootummaanis ogeeyyii biyya Kaanaadaa irraa fidee qorannoo godhameen wal hubannoo irra gaamus miidhaa naannoo irra ga'eef beenyaa akka kennu gaaffii dhiyaate fudhatee uummataafis wanti maluuf godhamuu qabaa jedhee kanumas mootummaa naannoo fi federaalaa waliin waliigalee hojiitti galeera. Abbootiin aangoo to'annoo godhanis ta'e ministeerri albuudaa qorannoo kamiyyuu godheen seerawaa ta'uu keenya mirkaneessuun hojii keenya akka itti fufnu godhus ammas hamii jalaa bahuu hin dandeenye. Qaamolee indaastirii kana hin beeknerraa ammallee komiin hanga sadarkaa mana mareetti dhiyaachaa jiraachuun ni dhagahama. Har'a nu qofa osoo hin taane dhaabbata madaallii wal simsiisa Itoophiyaas humna ittiin qoratu ijaaree guyyaa kanaan waan nu ga'eef alhamdulillah baga gammaddan. ለዚህ ቀን ስለበቃን አልহামዱሊላህ እንኳን ደስ አላችሁ። Meedrook Gold oomisha warqee godina Gujii keessatti wayita hojjetu galteen warqee qulqulleessuudhaaf itti fayyadamuu fi balfisaa hawaasa naannoorraan miidhaa geessisaa jiraachuu BBC'n gabaasa bal'aa hojjetee ture. Dhaabbileen mirga namoomaaf falmanis rakkoo kana gabaasanii turan.